Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota Biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isin hin jenne itti aansuudhaan oduu sa'a kanaa qabannee dhiyaannee jirra. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu hojii turaan affeerraa kenna kun Biiftuu Oroodha keessani jajjabeeffadhaa laayikii sheer godhuu hin dagatina. Akkasumas gama maatii chaanala kanaa warri hin makamin gama maatii chaanala kanaa sabiskiraabii godhuudhaan dhufuudhaan maatii ta'uudhaan oduu wayitaawaa kan biyya keessattiif kan biyya alaa argachuudhaan itti bohaaran affeerraa kenna affeeramtanii jirtu. Gama maatii chaanala kanaa kottaa kallattimaan gara mata duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala adda addaatiin rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii rakkoo garaagaraa keessa turan 2,400 ol gara biyyaa deebi'anii jiru. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaatti ji'a onkololeessaa 2018 jechuun baatii keessa dabrine kana keessa jechuudha. Qaala'insi waggaa meeshaalee nyaataa fi nyaataa hin ta'in irratti dabaluun himamee jira. Torban tokko dura muummichi ministeera Itoophiyaa haasaa paarlaamaa irratti taasiseen na amanaa jijjiirama ajaa'ibaattu galmaa'e. Jijjiirama akka kana duraa lakkoofsane ibsamu osoo hin taane kan qabatamaati jedhee ture galuu haalli jiru faallaa sanii ta'aa jira. Dabalata odeeffannoo kanaa qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaati lolli Oromiyaa zoonilee godinaalee fi aanaalee garaagaraa keessatti guutuu Oromiyaa keessatti haala jedhamuu danda'uun loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromootti bana haala adda ta'een haleellaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa irratti raawwataa jiruun miidhaa guddaa kan qaamatii fi kan lubbuu loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisu meeshaalee waraanaa hedduu irraa hiikkatuun hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uudha. Waraana mootummaa irratti injifannoo galmeessuu kan ibse yoo ta'u tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa bakkoota garaagaraa fi hanga funyaan Finfinneetitti fuulla'uun tibbana fudhateen mootummaan muddamsuu keessa galee jedhee jira. Mootummalleen haleellaan tibbana waraanni bilisummaa Oromoo loltoota isaa irratti raawwate yookaan raawwataa ture cimaa ta'uu fi miidhaa guddaa dhaqqabsiisu maddeen garaagaraa ifoomsanii ture. Kanumarraa ka'uudhaan mootummaan yeroo ammaa kana guyyaa kaleessarraa jalqabuudhaan diroonii fi jeettiidhaan Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwachuu jalqabee jira. Guutuu oduu kana qabannee jirra isiniin kenna. Oduu biyya alallee qabna. Oduu kanneenii fi kan biroo wajjin guutuu oduu wajjin isin wajjin ka turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu akka itti aanu kanatti wal duraa duubaan isiniif dhiyaatu. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala rakkisaa keessa turan 2,000 ol gara biyyaa deebi'anii jiru. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti haala adda addaatiin rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii dararaa garaagaraa keessa turan 2,406 gara biyyatti deebi'uun beeksifamee jira. Lammiileen kunneen torban tokko keessatti balallii 11dhaan dhiironni namni 1,959 dubarri namni 407 fi akkasumas daa'imman 40 fi kanneen deebi'an keessaa immoo 56 umriin isaanii waggaa 18 gadi kan ta'an rakkoo fi dararaa keessa turan keessaa bahuudhaan gara biyyaa deebifamanii jiru. Hojii lammiilee gara biyyaa deebisu fulbaana 5,2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti eegalameen hanga ammaatti lammiileen 18,224 gara biyyaa deebi'uun himamee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaatti ji'a onkololeessaa 2018 keessa jechuun baatii amma bira dabrine kana jechuudha. Qaala'insi waggaa meeshaalee nyaataa fi nyaataa hin taane irratti dabalee agarsiise jedhamee jira. Faallaa kanaa immoo torban tokko dura muummichi ministeera Itoophiyaa haasaa paarlaamaa irratti taasisee tureen dinagdee biyyattiitti fi qaala'insa jireenyaatiin wal qabsiisee haasaa taasiseen akkana jechuun ture kan ibse na amanaa jijjiiramni amma dhufe akka jijjiirama kana dura jijjiirama lakkoofsatii miti jijjiirama ajaa'ibsiisaa fi qabatamaadha jechuudhaan kan dubbatee ture. Akkasumas qaala'insi jireenyaa akka gadi bu'u waadaa seenee ture. Osoo oolee hin bulin haasaa isaa kana kan faalleessu gatiin wantoota guyyaa borumtaatti dabalanii argamanii jiru. Kun akkuma jirutti ta'ee akka ragaan tajaajila istaatiksii Itoophiyaa qaala'insa jireenyaa biyyattii ilaalchisee baasetti qaala'insi waggaa meeshaalee nyaataa fi nyaataa hin ta'in onkololeessa bara 2018 dabalee jira jedhame. Keessattuu qaala'insi jireenyaa meeshaalee nyaataa hin ta'in bara dabree yeroo kanaan wal bira qabamee yeroo ilaalamutti gara 14.2tti ol guddatee jira jedhame. Lakkoofsi kun qaala'insa nyaataan ala onkololeessa bara 2017 11.6 ture wal bira qabamee yeroo ilaalamu baay'ee ol ka'aadha jedhamee jira. Daballiin kun kan ka'e damee dinagdee hedduu keessatti daballii gatii dijitaala lama yoo ta'u
Gatiin geejjibaa addatti baay'ee dabaluun parsantii 27 agarsiise yookaan eda'e jedhamee jira. Akka ragaan kaapitaalii dhaabbaticha irraa argame agarsiisutti gumaachitoonni gurguddoon qaala'insa jireenyaa biroo meeshaalee fi tajaajila adda addaa kanneen dhibbeentaa 22.3 kan dabalan yoo ta'u, dhugaatii alkoolii fi tamboon parsantii 14.6, meeshaaleen manaa dhibbeentaa 14.1 fi manni jireenyaa bishaanii fi ifaan dhibbeentaa 12.4 dabalanii jiru jedhamee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee akka ragaan tajaajilichaa tibbana baasetti qaala'insi jireenyaa waliigalaa onkololeessaa bara 2018 dhibbeentaa 11.7 gaheera jedhameera. Akkasumas ji'a kana keessa meeshaaleen nyaataa dhibbeentaa 10.2 yoo dabalan, meeshaaleen nyaataan alaa ta'an immoo dhibbeentaa 14.2 dabalanii jiru jedhee jira. Oduun itti aanu walitti gaarreeffannaan Itoophiyaa fi Eertiraa, Itoophiyaa fi TPLF cimee itti fufee jira. Guyyoota sadan dabran walitti gaarreeffannaa bira dabruudhaan tuttuqqalleen kan mul'ate yoo ta'u, TPLF daangaa naannoo Affaar cabsee seenuudhaan tarkaanfii fudhatee kan turee fi mootummaan deebii kanaatti fi haleellaa raawwatu TPLF himatee ture. Garuu gara lola guutuutti seenama jedhamee sodaatamaa kan ture ammas walumatti gaarreeffatutti jiran. Itoophiyaanis lola kanaaf gama ishiitti of qopheessaa jiraachuun himamee jira. Diroonota akkasumas meeshaalee waraanaa hedduu Yuunaayitid Arab Emireet irraa baay'inaan galchaa jiraachuun himamaa jira. Hedduus galchitee jirti jedhamee jira. Eertiraanis haala adda ta'een Ijiptirraa meeshaalee waraanaa hedduu baay'ee ammayyaa ta'an, jeettota hedduu ammayyaa fi akkasumas diroonota baay'ee ammayyaa ta'an hedduu akkasumas misaa'eloota gurguddaa hedduu gara Asabitti galchuudhaan sochii Itoophiyaa hordofaa jirti jedhamee jira. Gama hundaayyuu qophiin waraanaaf taasifamaa jiru baay'ee cimee itti fufee jira yookaan immoo haala baay'ee hin eeggamne oliin qophaa'amaa jira jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsaa jiru. Qophiin lolaaf taasifamaa jiru kun immoo Itoophiyaa caalaa gara Eertiraatti cimee itti fufee jira jedhamee jira. Kunis kan ta'e haasaa muummichi ministeera Itoophiyaa yeroo dabre paarlaamaa irratti haasa'e booda kan ta'ee fi haasaa ajajoonni waraana mootummaa Itoophiyaa yeroo garaagaraatti irra deddeebi'uun dhimma Asabiin wal qabsiisanii haasa'an lolli kan hin oolle akka ta'e kan akeeku ta'uu irraa kan ka'e Eertiraan taa'ee na haleeluurra dursee haleeluu qaba jechuudhaan ejjennoo akkasii qabattee socho'aa jirti jedhamee jira. Gabaabamatti haala amma jiruun Itoophiyaan Eertiraa haleeluu yoo kadhiiftu taate Eertiraan Itoophiyaa haleeluu irraa waan ooltu hin fakkaatu jechuudhaan xiinxaltoonni siyaasaa hedduun yaada kennaa jiru. Gara biraatiin immoo lolli kun hin kaa'oo akka ta'u taate garee garaagaraa hirmaachisuu akka danda'uu fi baay'ee ulfaataa ta'uu akka danda'u akkasumas yeroo gabaabaatti kan hin xumuramne ta'uu akka danda'u qabeenya fi lubbuu namaa hedduu yookaan miliyoonaan lakkaa'aman galaafatuu akka danda'u hedduun tilmaamanii jiru. Gabaabamatti gaarreeffannaan akkuma itti fufetti jira. Lolas yoo kaka'u taate balaa guddaa fidee kan dhufuu danda'u akka ta'e qaamota garaagaraatiin tilmaamamee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa godinaalee, zoonilee fi akkasumas aanaalee garaagaraa keessatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru cimee itti fufee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti guutuu Oromiyaa keessatti raawwataa jiruu fi raawwataa tureen miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun yeroo ammaa kana hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uudhaan tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhatuun injifannoon argataa jiru mootummaa girgireessee jira. Akkasumas kasaaraa guddaa irraan dhaqqabsiisee jira jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Mootummaan haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota isaa irratti hanga funyaan Finfinneetti fullaa'uun raawwataa jiru cimuu amanee jira. Haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessatti raawwataa jiru kana qolatuu fi akkasumas waraana bilisummaa Oromoo guutuu Oromiyaa keessa qulqulleessuuf tooftaa isaa jijjiiree tarkaanfii fudhatuuf of qopheessuu beeksisee jira. Tooftaan addaatti fi inni tokkoffaan mootummaan haleellaa waraanni bilisummaa Oromoo loltoota mootummaa irratti raawwatu ittiin qolatuuf qopheeffate keessaa humna addaa kan gaafa citteetiif ol kaa'ate bobbaasuudhaan tarkaanfii fudhatudha. Humni addaa kunis humna addaa Riippaabilikaan Gaardidha. Tooftaan inni lammaffaan humna qilleensaa deeggaramuudha. Haaluma kanaan mootummaan har'a humna qilleensaa deeggaramuudhaan haleellaa raawwatuu jalqabee jira. Diroonii gara dhiha Oromiyaatti bobbaasuudhaan dhiha Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa raawwatee jira. Haleellaa humna qilleensaa diroonii deeggaramuudhaan mootummaan raawwate kana waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii abdii kutannaa jechuudhaan ibsee jira.
Guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 8,2025 lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Tajoo Wadalitti mootummaan dirooniidhaan haleellaa raawwatu odeeffannoon maddeen garaagaraa irraa ba'an ibsanii jiru. Haleellaan dirooniin raawwatames aanaa Tajoo Walal mana barumsaa tokko irratti haleellaan dirooniin kan raawwatame yoo ta'u sababni isaas waraana bilisummaa Oromootu keessa qubate yookaan keessa jira jechuudhaan akka ta'e maddeen odeeffannoo naannawa sanii ifoomsanii jiru. Haleellaa diroonii raawwatameenis miidhaan dhaqqabe hanga yeroo gabaasni kun nu gahetti hin ifoomne. Haaluma wal fakkaatuun achuma lixa Oromiyaa Qeellam Wallaggaa aanaa Yaamaa Loogitti mootummaan haleellaa diroonii raawwatu odeeffannoon gamasirraa ba'an ibsanii jiru. Haleellaa dirooniitiin immoo namoonni nagaa hedduun miidhamu odeeffannoon ba'e ibsee jira. Haleellaan diroonii kun bakkoota hedduutti raawwatamaa jira. Ammallee bakkoota hedduurra naanna'uudhaan haleellaa raawwatuuf socho'aa kan jirtu ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa ibsaa jiru. Haleellaa diroonii mootummaan raawwataa jiru kana walqabate hawaasni komii kaasee jira. Mootummaan tibbana waraana bilisummaa Oromoo waliin marii araaraa gaggeessaa jirra jedhe maddeen odeeffannoo garaagaraatiin tamsaasisiisaa kan ture. Gama tokkoon marii araaraa nutti faarsa, gama biraatiin haleellaa diroonii namoota nagaa irratti raawwatu maaliif jechuudhaan komii fi gaafii kaasaa jiru. Gara biraatiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo achuma lixa Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota yookaan humnoota mootummaa irratti raawwataa jiru cimsee itti fufee jira. Haaluma kanaan godina Wallagga lixaa aanaa Boojii Dirmajii gandoota garaagaraa keessatti tarkaanfii loltoota yookaan humnoota mootummaa irratti fudhatee miidhaa dhaqqabsiisuu beeksisee jira. Gandi haleellaa itti raawwate keessaa tokko aanaa Boojii Dirmajii ganda Amumaa Agaloo naannoo Kaambii Chaayinaa jedhamutti yoo ta'u tarkaanfii fudhateenis miidhaa guddaa dhaqqabsiisuu odeeffannoon gamasirraa nu dhaqqabde ibsitee jirti. Haleellaa biraa immoo kan raawwate achuma lixa Wallaggaa aanaa Boojii Dirmajii ganda Lalisaa Jootee bakka addaa Guduruu jedhamutti barraaqan tarkaanfii fudhateen humnoota waraana mootummaa 2 battalatti addunyaa kanarraa godaansisu 5 immoo madeessuu fi meeshaalee waraanallee irraa hiikkatu odeeffannoon gamasirraa nu geette ibsitee jirti. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibba Oromiyaatti haleellaa bakkoota garaagaraatti raawwataa jiraachuu beeksisee jira. Tarkaanfii bakkoota garaagaraatti fudhataa tureenis milkaa'ee jedhee jira. Haaluma kanaan kibba Oromiyaa aanaa Dugda Daawwaa iddoo addaa Tuulaa jedhamutti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen miidhaa guddaa dhaqqabsiisuun injifannoo dorgommii hin qabne argadhe jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa beeksisee jira. Guutuu odeeffannoo kana akkuma nu ga'een qabannee kan isiniin geenyu ta'a. Akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugala Oromiyaa bakkoota garaagaraatti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwatu beeksisee jira. Haaluma kanaan guyyaa kaleessaa jechuun sadaasa 8,2025 lixa Shaggar aanaa Jalduu ganda Kilbee jedhamutti haleellaa loltoota mootummaa irratti raawwateen miidhaa irratti dhaqqabsiisuu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Aanaa Jalduu ganda Kilbeetti waraana mootummaa yeroo dheeraaf mana barumsaa keessa buufatuudhaan mana barumsaa irraa ka'uudhaan dararaa garaagaraa uummata irratti raawwataa ture irratti tarkaanfii fudhateen loltoota mootummaa 9 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 5 madeessuu injifannoo irratti argatu odeeffannoon nu ga'e ibsee jira. Achuma zoonii giddugala Kaaba Shawaa aanaa Dagamettis waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhateen injifannoo ajaa'ibaa argadhe jedhee jira. Aanaa Dagametti tarkaanfii humnoota mootummaa irratti fudhatee miidhaa guddaa irratti dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala akka taasise odeeffannoon gamasirraa baatee ibsitee jirti. Dabalata odeeffannoo kana yeroo itti aanu qabannee kan dhufnu ta'a. Haaluma wal fakkaatu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii baha Oromiyaa Harargee lixaa aanaa Daaroo Labutti loltoota mootummaa irratti tarkaanfii fudhateen injifannoo argatu beeksisee jira. Harargee lixaa aanaa Daaroo Labuu iddoo addaa Riphaa Riphxuu jedhamutti gaafa sadaasa 6,2025 tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhateen loltoota mootummaa 8 battalumatti addunyaa kanarraa godaansee 5 immoo madeessuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haleellaa raawwate kanaan AKM 7 hiikkadhe jedhee jira. Bakkoota lollitti gaggeeffame kanaan walqabatee gama mootummaatti odeeffannoo argachuuf yaallee turre odeeffannoo argachuu hin dandeenye. Gama mootummaatti yeroo odeeffannoo argannetti qabannee kan dhufnuun ta'a. Oduu biyya alaatiin pirezidaantiin Sooriyaa Ahmad Alshaaraa daawwannaa hojii seena qabeessa ta'eef affeerri pirezidaantii Ameerikaatiin Ameerikaa galee jira. Daawwannaaf gara Ameerikaa imaluun isallee Ameerikaa maqaa isaa tarree shororkeessaa keessaa haqxee guyyaa 2 qofa booda. Ameerikaan Ahmad Alshaaraa shororkeessummaan farrajjee turte yeroo sanatti nama Ahmad Alshaaraa argeef doolaara miliyoona 10 ramaddee ture. Ahmad Alshaaraa hidhattoota Islaamummaa duraanii kan gamtaa finciltoota mootummaa Baashaar Al-Asaad aangorraa buusaniif hundaa'e hoogganuun aangorraa kan ari'e gareen kun Ameerikaa dabalatee biyyoota hedduun
Garee shoror keessatti ramadame har'asummarruu dabree kabajaadhaan White Houseitti affeeramee kabajaadhaan simatamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadhe kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin isin wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nuu turaan immoo hawwii kenna. Nagatti nuu tura.